mana keenya keessatti wantoota nuyi fayyadamuu qabnu akkasuma wantoota fuula keenyarraa finniisa ofirraa balleessinuun har'asin agarsiisa jechuudha. Egaa manuma keenya keessa teenyee kireemii osoo hin barbaadini wantoota ittiin ofirraa balleessuu dandeenyu haala salphaatti mana keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu fuula keenya irratti OR'aan kan ka'e wantoonni adda addaa wantoonni gugurraachuu fi gugurrii akkasumas finniisa yeroo hunda OR'aan kan ka'e nurratti yaa'uu danda'a. Egaa kanaafiyyuu kireemii tokko malee wantoota salphaatti waanuma mana keessaa qabnuun ofirraa balleessuu dandeenya isiniin jedha. Egaa hanga dhumaatti viidiyoo kiyya hordofaadha. Akkaataa ittiin ofirraa balleessanii akkasumas guyyaa muraasa keessatti fuula keenya irraa wantoota gugurraacha ta'e ofirraa balleessuu dandeenya. Haaluma salphaadhaan wantoota sa'aatillee hin fudhanne jechuudha. Sa'aatii xiqqoo keessatti ofirraa balleessuu dandeenya isiniin jedha. Hanga dhumaatti seeraan hordofaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya egaa viidiyoo kiyya sheer laayik gochuudhaan egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti seeraan hordofaadha. Irraa barattu wanta beeknu waliif qoonna jechuudha. Egaa hanga dhumaatti hordofaa seeraan hordofaadha. Egaa wantoonni haaluma salphaatti osoo hin taane wanti nama fayyaduudha kan wanta faayidaa irraa argadheedha jechuudha kanan isinii qoode. Kanaafuu seeraan hordofaadha hanga dhumaatti. Harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii keessatti argamtan nagaan waaqessi faawaayyetu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyyan jiraatota waaqayyoo. Egaa har'aa viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira hanga dhumaatti na waliin turaan isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii fuula keenyaaf wanta bareedaa ta'e tokko hojjedhee isin agarsiisa. Hanga dhumaatti seeraan hordofaadha. Fuulli keenya akkasuma wantoota gugurraacha xalaawwan akkasii namarraa kan balleessuudha jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti hojjetamee kan xumuramudha jechuudha. Haaluma salphaadhaan yoo muuzii kana akkuma argitanii qola isaa jechuudha isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na waliin turaan isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kun immoo boqqolloo yookiin immoo nishaa jedhama afaan Arabiffaatiin. Akkuma argaa jirtan kana isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na waliin turaan isiniin jedha. Dursa muuzii kana hin qopheeffattu. Akkuma argaa jirtan muuziidha. Qola isaa jechuudha. Margarita qola isaati. Ay tokko fayyadama dura waan qabuuf jechuudha. Isin agarsiisuudhaaf jechuudhaan isin agarsiisa malee dura hojjetadhee waan hin qabuuf egaa baay'ee tokko fuula keenyaaf bareedaa kan ta'edha. Dubartichuuf ani seeraan hordofaatu fayyadamaan isin jedhan irree viidiyoo sana argee waan fayyadameef baay'ee tokko lewwiti qaba jechuudha. Fuulli kiyyaa dura wanta gugurraacha ani yeroo hunda kushina keessa waan dalaguuf nyaata waan dalaguuf fuulli kiyya abiddarraan kan ka'e qalaa wanta adda addaa narratti yaa'aa finniisa waan akkasii qabu fuulli kiyya. Egaa ergan kana fayyadamee baay'ee tokko lewwiti qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuun hanga dhumaatti na waliin turaadha. Akkuma argaa jirtan kun jira. Qola isaati irratti naqataniitu
Egaa akkuma argitan bishaan xiqqeessaniitu amma naan kaayatu jechuudha. Naqeetiin jira kan akkuma argaa jirtanii. Kun yeroo sirriitti bilchaatee xiqqoo shimmuudhuuf jedhee ani sirriitti bilchaatee isaan booda immoo isa duuqeetti kan itti dabala jechuudha.